Niitii jaanjoftuu kana wajjin dubbii jalqabdeetu kana dhaabuu sirra jira. Isheen jaanjofteetti. Waan gootus, waan hojjettus, waan dubbattus hin beektu mana kana keessatti. Niitii jaanjoftuu kana wajjin. Ati immoo ati waan sitti himu keessa na dhageessitana na dhagee. Ati waan gochuu barbaadu sirraa feeratanaan birriin abbaa manaa keef baajaajii bituu dandeessa, konkolaataa bituu dandeessa. Waan barbaadde abbaa manaa keef gochuudha. Hootelas banuu fi dandeessa. Waan baay'ee hojjetamuu danda'ama jechuudha biyya kana keessatti. Malee suuqiin si banaa mana ati waan eenyu maal taatee fedhate suuqii bantaa fi maal natti jala kaattote. Inde maal ati inde ati ofin kabajju ofii kabajje keef hin eegdu maal inni jala kaattu. Suuqiin si banaa maalan si godha kwaatarno kweetan si geessa viizaan si erga maal si dhibesiin. Si ilaallata waan sin ilaalle keessa maa borcitaa. Amma ko akkas dubbate akkas naan jedhe akkas na godhe jette namoota biraatti montina jechuufidha nama hamachuufidha malee waan sin ilaalle keessa waan sin ilaalle waan sin galchine keessa hin gadin waan sin galchine jireenya namaa keessa maal si dhibeti isheen ko ani ko gatii guddaatti kaffaleen fuudheera kana beekta ijoollee lamaan irraa qaba wanti ana malee wanti otuun ani beekin ta'u tokko illee hin jiru kana bar oton anin beeki wanto yoana fisi wali galle qofa wanto ko murte taw banana ani ay lafat shedabal kana kamartu nan barbaad male sa odu taltani za chitti nama matanis sa odu khastanis odu sa odu asifach dedem stanis abu siraj sitte merara bodde wan akasi dagum barbaad duga dubbachu fi jalqaba yo rabbi nobsanaaf kenne nan dubbadde xumura garuu obsa dhabaan jira hedduu tokko sammuu kiyya tuqee jira waan ta'eef hedduu tokko aaree jira. Baay'ee tokko ulfaata dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko ulfaata maaliif jennaani namni gaarummaati namaaf yaadu yookaan immoo waan itti gaarii namaaf yaadu gaafa hamaatti jijjiiramu gaafa dubbiitti jijjiiramu hedduu tokko nama cannaqalle hedduu tokkollee nama aarsa jechuudha dhugaa dubbachuu fi abbaa kakuutti naarree abbaa kakuutti illee hin qabamne jechuudha maaliif jennaani sejjammar sagalee sana kan hin baasee fi sagalee fayyoo sana kan hin maxxansee fi akka abbaan kakuu dhaga'uufanii jechuudha. Subscribe illee narraan qabu garuu namni share itti godheetu hamma dhaga'ee wal lolaniyyuu jiru jechuudha. Anis isaan wal loloo osoo hin taane inni akka dhaga'u barbaadeetani maaliif jennaani akka isheen isa dudduuba deemtu hin barbaadu. Akka fayyoon kana haasoftu miti jechuudha. Fayyoon uummata koomentii ilaalteetu haasoftu jechuudha. Uummanni koomentii yaada mataa isaa keessa jiru yookaan immoo waan isatti dhagahame yookaan immoo miira isa keessa jiru dubbataa jechuudha. Namni kamiiniyyuu waan isatti fakkaatee fi waan isatti dhagahametu dubbata jechuudha yeroo hundumaa. Ani abbaan kakuu haga kana abbaa manaa keetii baajaajii bitii abbaa manaa keetii hoteela banii abbaa manaa keetii makiinaa bitii hojii mataa isaa danda'e qaba abbaan manaa kiyyaa kotota kana iyyuu barbaadu hojii mataa isaa danda'e hin qaba jechuudha. Hojii isaa immoo asirratti dubbachuun barbaadu hin qaba jechuudha hojii ga'a. Kanaafiyyuu kana sana jedhee waan isa jiraachisu numa qabaa jechuudha. Kanaafuu kana gochuuf inshaallah gara booddeetti aniyyuutti yaadaa jira. Abbaan kakuu ani itti naaru maaliif jennaan miira keessa galeeti fayyoodha kan dubbii kana hundumaa gadi qotee akka waan uummanni koomentii waa godhanii fi akka waan uummanni koomentii ishee jiraachisaniitu uummata koomentii jala deemtee dubbisteetu galatooma isin takkana godhe jetteetu dubbatteetu aga abbaan kakuu miira keessa galee sagalee naa qabu gootee jechuudha. Kan hunda kan gochisiise fayyoodha jechuudha. Maaliif jennaan ani laafilameetti mee jennaanitu sagalee koshelle fuutee YouTube irratti maxxansitee jechuudha. Ani garuu sabbolummaa keessaan naqee taasisee jechuudha. Sagalee duraan immoo kan hin baase yaada keessan mari'achuu abbaan kakuullee akka argu barbaadeetan. Isa dhugaa dubbachuu fi abbaan kakuu akka argu barbaadeetan. Maaliif jennaani kun ammumaayyuu utuun dhossee baaseera ta'e hagam lubbuu kiyyaaf illee jechuun na ajjeesaa jechuudha. Utuun dhossee xumureera ta'e amma na arrabse akka fedhe na arrabse akka barbaade na godhe abbaan kakuu dhugaa qaba waan ta'eef dhugaa irratti yoo na lole immoo ani yoomiyyuu taanaan ittillee hin aaru jechuudha. Dhugaa irratti na lole waan ta'eef ammatuun dhugumaan isa dudduuba dubbiin kun hin dhaga'amne isa dudduuba fayyoodha biisaa xumursiisee fi fayyoonii maatii qe'een dubbisuu deema jettee maammaatti ijoollee ishee akkanaan mari'atteetti attamitti deemta abbaa kakuu biraa ammoo jennaani ergiin biyya galee tureera. Sababiin biyyan galleef immoo biyya keenya dubbii jira lolatu jira
sababii kanaafani biyya galuu hin dandeenye ijoollee baadhee karaan itti dhufnu harmeen iyyuu cinqamteetu dhufti ani immoo ijoollee lama baadhee dubbiidhaaf karaan itti galu hin qabu lolatu jira waan ta'eef amma immoo lolli xiqqoo qabbanaa'eera jedheeni sobee milkinaata himeetanii biyya deema jedheeta deemee mucaa harmeetti kenne deemaa naan jette booda kunoo hin dhaga'amu haasaa'uma keessa ammatu abbaa kakuu wajjin walitti haasa'an iyyuu haasaa'uma keessa eenyu biizaa si xumursiise yoo jedhan isheedha yoo jedhani amma anaan jibbuu miti iyyuu lubbuu koo baasa wallahi lubbuu koo baasa jibbuu iyyuu miti ijoollee isaatti adda bahee haadha manaa isaatti adda bahee jechuudha gaaruu jechuudha fayyooni haga kana hundaa ani misxiraan itti haasa'e iyyuu sagalee sana fuutee maxxansitee jechuudha niitittii sana naan jetti sanu niitiin anaa miti niitiin si otuma ta'e iyyuu wallahi dubbii afaan kiyya keessaa nan baasin utuun hin barbaadin utuun itti yaadin dubbii afaan kiyya keessaa baastee yaade malee akkati sagalee koo sanallee fuutee maxxansituu fi miti jechuudha sagalee daqiiqaa ja'a kan sii qabee fi akkati na hubattuu fi jechuudha malee akkati yuutuub irratti maxxansituu fi miti jechuudha maam na maxxansite ani bara akka abbaan kakuu si arguu hin maxxanse akkan immoo yaada uummatarraa fudhadhuuf si maxxanse atoo maana maxxansite mataan kee likkisii hojjetaa mataan kee sirratti daraare miti gadi qabadhu xiqqoo gadi qaqqabe matichi yerootti gadi qabdu sana waan namni siin jedhuuf yaada namaa hubattellee abbaa kakuutillee dhageessaa jechuudha otuu hamma abbaan kakuun dhageenye ati deemtee dhaga'ee akka manaa godhure ani biyyatti galuu dhiisa moo qe'ee koo bagadda moo mucaa koo bagadda moo abbaa manaa koo bagadda moo maatii kiyya bagadda argite hammaayyuu waan inni jechaa jiru argite irraa deemi jireenya ishee keessaa bahi jedhe biyyumattu suuqii abanattu birriin ergaafi jenne ati maal waan taateef jala fiiddaa jedhe bar argitan miti ati waan maal sila taateefitu jala fiidda maal sila taateefitu ishee deeggartaa ati maal sheetii jedhe bar dhageessanii jirtu miti sagalee isaa dhageessanii jirtu miti dhugaas ani garuu ishee gammachiisuuf akka isheen hin aarreef akka isheen tole jettee immoo biyya keessa teessuufini yaada kana iyyuu fideefi jechuudha baga dhagee abbaan kakuu ishoo baga dhagee silaa lubbuu kiyyaafuu finfinnee keessaa gadi ba'ee hin galuu jechuudha na ajjeesa qati karaatti na eeggatee na ajjeesa silayyuu diinni koo sheexanni garagaraa jinniin garagaraa na eeggatti inni immoo itti dabalee na eeggata ani xalaata godhadhee jiraa jechuudha eessaan ba'ee gala otuni mubaadde isaan abbaa manaa faadha manaatiin wal lolaniitu walii qajeeluu jechuudha si jambar fayyummaan labdee beeddeemti mana sana kan xumuratte ergi biyya galtee mana sana sadarkaa sanarraan geessee ijaarrattee miti silayyuu quufa seeti malee suuta waa godhamaa jira kan isheen itti galaa jirtu mana fooqiirra kiraayii taraa ishee mandara keessaa miti fayyoon kan isheen itti galaa jirtu abbaan kakuu kun kan inni itti galchaa jiru kiraayii ishee mandara keessaa ishee birrii 4,000 ishee 5,000 6,000 miti bar fooqii irratti galti fayyoon fooqii sadaffaa irratti galti amma kana bashannantee otoo abbaan manaa ishee bashannansiisee jiru ijoollee ishee seeraan kabajaan osoo guddifachaa jirtu nan deema jettee abbaa manaa ishee galata dhowwattee kan isheen nan deema jette maali isa dalagee miti halkanii guyyaa dalagee miti kan inni mana sana tottolchaa jiru kunoo xumurame lessanii irra ga'ee jira qalamii bichaa dibabuu mastaayitii bichaa siraamikii kana qofa tafe meeshaa mana keessatti gugguutura meeshaa sakaan immoo hin qabdi dulaaba waxibaa keessatti gugguutu qofa malee siluma biyya rabaa barteefitu yeroo lama deebite biyya rabaa namni bare biyyuma keessa hin taa'u biyya keessa gattaa hin taa'u jireenya faranjiin jiraatti fayyoon maal labdeeti kan itti hutaalaan adeemtu biyya arabaa si jammar maal labdeeti hutaalaa kan itti fiiganaa kaateef utuun akkasitti bashannansiise si jiraachisu utuun fooqirra si jiraachisu nama cimaa dabar namni fooqirra kondominiyeemii fooqii qabatee galu nama cimaa dabar nama tara nagarii seetammoo utu cimaa ta'uu baate utu jabaa ta'uu baate achi irra si galcha qodaa mana arabaa keessa jiru kassaala sana bichaa dhabde malee haga hunda guute akka faranjiitti jiraatti jechuudha maal labdee deemtare silaa namni biyya arabaa bare biyya keessa gadi hin taa'u mixee keessaa nyaate geessa maal labde maal barbaadda wallahi hamaa dubbatte jechuu afaan kiyyarra hamaa nan baasin uummata koomentii jala deemte anaan illee nan lolchiisin ani immoo abbaa kakuutti tasumaayyuu gonkumaayyuu itti naaru anaaf gammachuudha inni dhaga'ee si dhawwuunsa anaaf gammachuudha maaliif borishee deemsise bultii keenya diiddee namni wal loluun oolu jireenyi har'as boris waggaa 5 waggaa 4 karoorsita hin galtu borishee gargarru baase jechuu amma dubbii kana dhagee baga wal loltan issee daggaara ko unat baga man sagalee sana ol baase